Duniyaa xixiqqoo maal goolollee lukkuu kamiin godhaye si malee naan jette maal naanniyee. Mee maal faatu si qunname achitti waan haaraa maal laalteeme? Waloo jechuun bakka irraa kaatuu fi bakka itti deemtu beekuu jechuudha. Yaadannoon kee si biratti yaadannoon koo, dhaadannoon kee si harkatti dhaadannoo koo. Anis ogummaa ishiidhaa san hedduun dinqisiifadhaaf haa ta'e. Ni weellisasi, ni edeleessasi, ni barreessallee. Yeroo san sirbummaa hojjetteetu gadhiisuun jajjabduudha. Weellee keessatti argite moo awwalumaa niyyaa qabaachuu turte? Duniyaa xixiqqoo maal goolollee lukkuu kamiin godhaye si malee naan jette maal naanniyee lubbuu kamiin godhaye. Sillemoo maal goolollee ndooqa dacha alamaye baddullee seenemu maal naanniyee amma torba lamaye galee ittiin daa'i tokko ilaallu go'e maam tokko meedhu go'i maam tokko si biteetiin dhufaa ilaala isheetii beejitoo bilqaa tokko. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show. Sagantaa keenya odeessa Maayaatiin eegalleeti. Weellisaa nuti akkaan jaallannu Shaakisoo Awwal irra nu kaa'ee jira. Weelleewwan hedduu keessaa kaawwalaati kun hedduutti dhiyaattaniiti. Hamma maayyee sagantaa keenyatti nu wajjin turaan isiniin jaa. Sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffama. Bagoo lagarre. Baga nagaan neeyitee Maayaa Show isinis asitti istuudiyoo kana fakkaatu istuudiyoo bareedaa kana bantee asitti naamu keetiif hedduun gammadee ati sammallee jabaadhuun si jechuu barbaada sagantaa kanarratti naaf feeruu keetiif illee hedduu galatoomne. Amma akkami fayyaan kee? Fayyaan kiyya haala gaariidha amma waa hedduu ture haala hedduu ture illeedha tokko tokko waa hunda himanii fixuunis hin danda'amtu waan tokko tokko kana duras dubbadheetiin ture garuu amma haalli fayyaa kiyyaa haaluma gaariidhaan hordofu jira. Tiriitimantiin haa kenname seeraan hordofu jira. Marsaa lammataatis deebi'ee jijjiirama jirus naaf himanii jiranii jijjiirama gaariirraan jira. Haga tokko haalli dhibdee kiyyaa kun xiqqisoo bireenii wajjin wal qabate. Sammuu jechuudha. Sammuu wajjin wal qabata waan ta'eef jecha of eeggannoo cimaa barbaadas riikavar godhuttiin jira akka gaariitti amma. Of eeggannoo jechuun akkamiidha? Of eeggannoo jechuun maalirraa fa'aa of eeggachuu qabdu siin jaa? Lakkii wanni irraa of eeggachuu qabu hin jirtu sirbuun qaba. Hayyee sirba wayis dhorkanii dhiiroo jeetumaan nan dhorgine lakkii kanuma gaafiin ta'es akka sana taatuun hin beeka. Baga rabbiin si fayyise hundaafuu amma ganaatti deebitamoo bakka fixxee amma. Tiriitimantii amma ji'a muraasa booda tiriitimantii xumuraa dawaan fudhachuu jira waan ta'eef jecha amma. Waan achitti godhuu qabu hunda godhaa ture. Biyya Hindiitti yaalamu turte mi? Hindiin ture. Waan asitti sordofaatuman ture asirraa immoo jabaatteetuma karas nageessite. Achitti waan hin godhuu qabus yaalii waan hordofamaa tures achitti fixadheetiin amma dawaadhaan beellamaan dhufee yeroo lammaffaa deebi'eetiin amma immoo deebi'ee dhufee amma yeroo sadaffaadhaaf ka xumuraa kan inni deebi'u ji'a 3 booda. Akkasi. Warra Hindii kana wajjin weellee yaaluuf deemtaa naan jaa. Dhugaadhaasa? Shaargaan faana hin gaafatini. Mee maal faatu si qunname achitti waan haaraa maal laalteeme? Namni biyya namaa dhagahu waa hedduu arga. Keessaa waan hin yaadadhullee hedduu hin beeku. Maaliif akka gaariitti keessa illee hin deddeemne waliin hin dhaqeefis waa'ee fayyaatiif waan ta'eef jecha hospitaalumaa fi gastaawusii kiyya qofa jechuun deddeebi'aa ture. Bakka hedduu deemaan turre. Kana booda yookaan kana booda deemu waan haaraa warra maatii maalee kaan baarsan fa'aa argitee laata jeeti bara. Dhufanii si gaafatanii si gaggaafatanii. Ganda maalee kaan baarsan hin dhayine. Ittiin dhiyaanne. Eessa fa'aa turte? Ani Niw Delhii hin ture. Niw Delhii. Niw Delhii hin ture. Hayyee. Niw Delhii hin ture. Niw Delhii keessaas hin baane. Wanni nan deemeefis wal'aansoo waan ta'eef jecha hedduu magaalaa keessas hin deemne waa hedduus hin qunnamne warra maalee kan baarsan garuu ni qonnarra jiran jaanii dhaqee ilaaluudhaaf itti hin tolle ture. Ni ilaala amma hoggaan deebi'u beellama ammaan tanaa irratti isaanis ilaaluudhaaf yaadan qaba. Hayyee sirriitti salaamata itti naadhaamii. Ittiin siimee haala ishee takkas nagaa isin gaafatte. Warri maayaa tokko akkami nagaa isin hin jaanii jiranii warra keenya nu quba qabdanii nuti isin quba qabnaa. Jiitirra naa haayifi. Shaakkisoon kaa weellee hedduu qaba albama
tokko haawwalaati. Gadhiifame albamni guutuun gadhiifame albama Tokko sun bara 99. 99. Garuu kilippii haayisaa waan qabdu natti hin fakkaanne. Albama san keessaa kilippiin hin qabu. Yeroo san gaafa san kilippiin hin jalqabamne. Kilippiin bara 2000 akkas toora kana jalqabamte. Malee hedduminaan kilippii carraa kilippiitu argachuun ni ulfaata. Yeroo san sirbummaa hojjetteetu gadhiisuun jajjabduudha. Shaakkisoon irraa hedduu umrii isaa Finfinnee keessatti dabarsee odeeffadhe. Dhugaadha. Akkamiin Finfinnee tanaan fi gaafa awwala biyyarraas dhuftu san waan addaas si qunnameen dhage. Weellee kana faa gaafa weellee kana faa gisee ni tolchitu. Hedduu atummaan keessaa baasee ambaasoo xiyyaan tura. Ambaasoo xiyyaan tura. Wanni addaan jiru namni waggaa baadiyyaa naannoo istiidiyoo kana faa. Namni waggaa baadiyyaa magaalaa dhufu waa hedduu argaa mire. Waa hedduu argeetiin jira. Waan argite hundan dubbattu beekte. Dubbattu kan nama waa barsiisu fa'a. Amma nuti bohaarsaati waa irra keenya beekte akkasii sagantaan keenyaa yoo namni waa irraa baratu yoo jiraate fa'a irra goonaafi jechuudha. Waa hedduu jira. Gaafaan dura dhufu afaanis hin beekun ture. Asumatti afaan Amaaraatis baree afaan Oromoo qofaan beekan ture. Waan kanaan namnis na tuttuqa ture ammaan tana kana dura saasawaa biraatti irrattis dubbadheetiin ture. Hoteela lafaa seenee gaaf tokko nyaata ajajadhee hoteela calliseetuma seenta Finfinnee tana waggaa dhufte beekte. Seeneetumaan nyaata wayii ajajadhee allaalee kan inni beeku gaafa san qayyoo xeefii qiqqilii jedhaniin qayyoo xeefii qiqqilii fi mistoo jedhanii jira. Sadeen kana achi hin beeynu. Waggaan seenuu nyaata addaa tokkoon barbaade jeetiin paastaa ni beekaa maali ni beekaa. Wanni ajajadhe foon nyaachuu barbaadeeti. Milaasan bara kajoo tokko argeetiin ajisaa ajajadhe ani afaan Amaaraan beeku. Boodarra milaasan bara waggaan fide waan takkaan arginnatte gaafa saniin garaacha akka nyaatamuu bareedan. Silaamaan si fakkaatee duraan foonuma si fakkaatee. Nyaata biyya biraa tokko na fakkaate. Waan ajaa'iba waan haaraa nyaachuuf hin deema jalqaba. Waan addaa tokko ni jiraame akkuma maqaa biyya biraatiin yaamamu afaan Ingiliffaa afaan Faransaay afaan Xaaliyaan faadhaan nyaanni tokko yaamamaa. Weellee keessatti argite moo awwalumaa niyyaa qabaachuu turte? Ani wallee niyyaan qabu jechuun keessumatti wallisaan taajee yaadaan turre. Wallisaan taajee yaadaan turre. Namni lafumaa kee waan wallisaa ta'u natti hin fakkaatu turellee dhugumatti. Osoo inni hin taallee ta'e jee kan iyyaatu taate yeroo umriitti iyyaasanitti namni lafaa kee tuma wallisaa waan ta'u natti hin fakkaatu. Akka waan muudama wayiitiin kennamuun na fakkaatu ture wallisaa ta'uun. Hoggaa wallisoota biraa footuma isaanii agarraa waan isaan jaanii dhageenya. Namoota kana waan deebitee ati ijaan lafarratti agartu faanatti hin fakkaatu ture. Saniifiin hawwaan turre. Hoggaa abaloo agarree faajaan abbaan kiyya diree dhawaa dhaqee Adam Haruun diree dhawaatti argeetiin dhufe gaafa inni naan jiru abbuma kiyyaan ajaa'ibee ilaaluu jalqabe. Ati isaa agartee dhuftee jee. Dhuguma jettee jechuudha. Waan namni arguu danda'u faanatti fakkaatu ture. Weellisaa akkaan dinqisiifattuu fi awwala irratti agartee eenyu? Weellisaan akkaan dinqisiifadhuu fi keenan jalqaba arge. Ani isa eegumaan as dhufeen arge. Eegumaan weellisaa ta'een arge. Eeguma weellisaa taate hiree waliin isin qooddee wajjin dhaleessu waa dhaleessu waltajjii irratti si qunnamee beekaa? Namni saneen? Weellisaan akkaan dinqisiifadhu hedduudha hojii wal agarree jira waltajjii irratti jalqaba san dura. Weellisaan akkaan dinqisiifadhu keenan jalqaba arge Abdii Ibrahim. Itti aansee Geetaachoo Hayilamaariyaam. Achi booda weellisaa arguun ni danda'ama kajoo ifa manaa dhufe Aliyyi Saabit fa'a. Aliyyi Saabit ammoo baruma san dura sirba gadhiise. Isaanii wajjin waliin makamuun kan dhufte eegumaan gara muuziqaatti dhufe malee isaan argee gara muuziqaatti hin dhufneen. Jalqabuma muuziqaa keessumatti ni fargeechuu ni danda'a. Mee xiqqaa shumarra nu kaa'ime. Kafeetu keessa. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duydaa. Burqaan dagaaginaa barsiiftota madda galanni maabadaa. Albama kana fa'a. Kana duraatis inni gaa albama kana duras albama hedduu qabanne. Albama hedduu qabaa kaajitoota isaa kana duraatis hedduun jaaladhan hin dhaggeeffadha Abdii Ibraahimis. Isa immoo akka carraatti kumaan dhufee mana muuziqaatti arge isa. Tasuma hin amanne illeedha. Isa immoo
ijatiyyamoo. Nama dinqisiifatan kana gisee ni biyaa wal argan. Hedduu gammadanii yeroo takka rifatanii faa dhaabbachuu faatu jira. Rifattee dhaabbattee faa hin dubbistu faa hin dubbisu faa hin dubbisnellee. Innaawaa dinqisiifachuu. Rifadheetiin isa moo ijatiyyamoo ifa manuu dadhabeetiin dabre. Kan biraa shaakkisoon gaa weellisuu qofaa miti yadaleen tolchaa. Walaloo ni altaami ni barreessita. Ni barreessa. Walaloo gisee ni fi barreessitu. Maaltu si haamileessa? Walaloo hoggaa barreessitu dura yaaduma kuufatta amma wal argaa ta'e yaabtee tanaaf manaa kaaneetiin dhufee asii wal agarreemi wal beellamne. So adeemsaan keessa deemaa dhufe kana hunda keessatti walaloo jechuun akkasuma. Walaloo jechuun bakka irraa kaatuu fi bakka itti deemtu beekuu jechuudha. Sirba tokko hoggaa hojjettu. Asii kee jemmoo dhaquudhaaf yookaan asii kee mana kiyya galuudhaaf faallaa mana kiyyaa dhaqee jee yoo yaamee achi deebi'ee kanii mana kiyyaattiin deebi'ee jiru taate duraas deebi'uun qaba. Karaan irra deeme san irra deebi'uun qaba. Walaloon akkasi. Walleedhaaf. Aayidiyaadha. Yaadumarraa kaa. Yaadumarraa kaa'e. An dur walaloo eegan as dhufeen barreessuu kana bare malee gaafa albama kiyya ka duraa dalagu zikrii fa'aa hoggaa zakkaranii beektaa? Gandatti. Zikrii fa'aa hoggaa zakkaranii. Hoggaa weellistoonni biroo sirban faan hin dhaga'ame. Sirboota isaanii kan akkanuma ja'aniin se'a. Malee waan barreessanii walaloo san irra deebi'anii dubbisaa ja'an faan ittiin fakkaatu ture. So an albama kiyya ka duraa walaloo hin barreessine. Akkasumatti mataa keessatti tokko tokkoon jalqabee hojjedhee fixee dhufe. Walaloo barreessuun ni jira natti hin fakkaatu ture waan namarra bu'u kanatti na fakkaata. Ayyaanuma wayii. Ayyaana wayii na fakkaata. Ayyaana ni qabaa barbaadu. Dhuguma akkamitti kana jedhallee beeku. Ayyaanuma sanii barreessee toora galchiteeti akkaataa yadaleedhaa fi weelleedhaaf ta'u tolfatta malee wanti hundinuu ayyaana qabdi. Keessumattuu immoo aartiin immoo ayyaana qabdi. Ayyaana qabdi. So sun amma akkaataan itti hubadheerraa. Akkaatuma itti hubadheerraa. Akkaan itti hubadhe amma gaafa sanii namni ganaa walaloo barreessee deemee fidaa kana eegaan as dhufeen jalqabe anuu barreessu. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo sagantaan kun walteensa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin jira. Keessumaan kiyyaarraa weellisaa Shaakkisoo Awwalii isa wajjin taaneetti waa hedduu irraa haasa'uuf deemna. Ammallee sagantaan keenya itti fufa. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Dhaabbileen garaagaraa Maayaa Show waliin ta'uudhaan hojjechuu barbaadan tajaajilaa fi oomisha keessan beeksifadhaan isiniin ja'a itti dhiyaadha. Hayyee weellisaa wajjin taa'ee haa hedduu haasawwan irraan eegamu. Uumarra keenyaaf daawwattoonni keenyas Wallisaan hedduun haasa'ulleedha. Hedduuleen haasa'u, hedduu sirbaa, hedduu barreessaa, hedduu yedaleessa waan ta'eef hojiiwwan kee keessaa mee takkarra nu kaa'eefan malee. Hojiileen kiyya immoo hojiilee hedduu jira gaa. Albama duraatti irraa isin jiranii amma sirbootuma kiliippiidhaan jiran irraa dubbanna. Sirboota kiliippiin jiran keessa kololaa kootis ni jira sirba isinitti tole. Ni ta'a kololaa koo kololaa nyaara kuulaa kololaa nyaara kuulaa kololaa koo kololaa nyaarri kuulaa ormimaaf nyaara guuraa. Dallaa jalaatti margee iddii sariitii jarri addaan nu diiguuf ciisa dabdiitii wal qabannee shallallaa fuuldura ishiitti. Kanneen jiru kunis yaadannoo qaba yeroo itti hojjetan. Walleen kun akkamitti dalagame mana na yaadachiise if duuba deebiiti. Kololaan kun akkatti dalagame kololaan yeroo irra dhufe. Yeroo kami? Kololaa kaniin dalage bara durseetiin dalage bara 2002 akkas artisti Dabalaa Dameedhaa Rabbi nafsee isaa hamaaru amma du'ee jira. Sirba kana jalqaba isaatu naa kanne kololaa koo kololaa nyaara kuulaa kana achi booda immoo sirba kana qabadheetiin albama kiyya kalammataa keessatti hojjechuudhaaf karoorfadhee hojjechaa ture. Achi booda haalli yeroo sana immoo koopiraayitiin jijjiirameeti kaasitarraa gara miimooriitti namni gara moobaayiliitti sirboota dhaggeeffachuu eegale. Albama sana akkumaan xumureeniin osoo sirba kanallee hin xumuriin dhiise. Jidduutti dhiise amma boodarraa amma bara 2010. Bara 2010 kaniin amma dhiyeenya kanatti dalage. Akka lakkoofsa biyya kanaa? Bara 2010 kaniin dalage.
yeroon ammaan tana dalagummoo as deebiseetiin haala yeroo ammaan tanaati wajjin walaloo isaatiin maal isaa sisirreessee haala yeroo saniitii wajjin hojjedhe koomaandi poostii keessa dalagame sirbichi. Wallee tokkoof weellistoonni takka takka walaloota murteessaa jiran. Kun immoo yeedaloon yoo tolu baate walaloon maan godhuu jiran. Ati kam keessa jirta? Namni kun ogeessi jechuun waan ifii dhaggeeffata. Anamma sadeeruun hin dhaggeeffadha. Namichi beezii taphatu muuziqaa keessatti muuziqaa tokko banii bantee dhaggeeffadhu mee jetteen namtichi beezii taphatu tokkoof sirba bantee yoo dhaggeeffadhu jetteen waa'ee dibbee keetiin dhaga'uun waa'ee sagalee keetiin dhaga'u dhaamsa as dabarfachuu jirtu quban qabuun beezii qofa dhaggeeffata. Dogongora beezii keessa jiruu fi bakka itti beeziin cimina beezii sanii dhaggeeffatanne namni kun dandeettii adda addaa qaba. Walli isaa tokkoof yoo banteef sagalee dhaggeeffata. Nama walaloo barreessu tokkoon dhaggeeffadhu jetteen walaloo keessa waa barbaada. Cimina walaloo saniitii fi bakka hanqina walaloon dura osoo akkas taatee jiru qaba. Namtichi yeedaloo dalagus akkasuma. Jarri kun sadeenuu wal qabataadha. Ana biratti. Sadeenuu anaaf wal biratti kanaatu mi'aawuu qabaa kanaan mi'aawuu qabaa waan hin jiru qabu. Maaliif sadeenuu keessa hin jira waan ta'eef jecha. Sadeen keessaa tokko yoo hin tolin ni balleessa waan ta'eef. Garuu immoo as keessatti humniti yeedaloodhaa murteessaadha. Humniti yeedaloodhaa. Yeedaloon humna guddaa qabdi. Yeedaloon humna guddaa qabaachuun sidhaa muuziqaan afaan addunyaati jechisiisuu yeedaloodha. Namni tokko yaaboo weellisuudhaan fedha waan akkanarra naa barreessimee hoggaan fi jaamu ha barreessu jira. Kun immoo tolchee dhiyaatee walaloolee tolchee yeedaloo tolchee fi eebaluu fi kana walaloon fi yeedaleen kun sagalee eebaluu wajjin deema jedhee nama kana. Shaakkisoon akkami? An akkasi. Talammataa sana immoo duraati. Namni naan jee fi miti kaniin kan. Sirba tokko ifumaa hojjedhe. Sirbi kun abaluu osoo sirbeeni bareedaan hin beeka. Sirbumaan hojjedhee qabu. Ifirraa dabarsee kan ta'e beektaa? Ifirra dabarsee kaniin kan inni jira amman dubbadhu ni baha dhiyeenyatti. Ni baha. Ifirra dabarsee kaniin kanas ni qaba. Namni tokko sirba tokko naa hojjedhu hoggaa jee jalqaba sagalee namicha saniitiin tilmaamaan taa'e. Sagalee namicha saniitiin madaallii keessaan galfadha. Namichi kun yeedaloon amma high pitch jira. Yeedaloo low pitch jira. Medium pitch jira. Nama kana hunda keessa jiru jira. Nama immoo high pitch qofa danda'u jira. Nama low pitch dhaa fi high pitch warra danda'u jira. Sunis dandeettii ogeessaatii wajjin deemti. Garuu immoo akkaataa yeedaloo kanatti yeedaleessu nama kana laalteeti namni kun sirba kana osootti kanname dandeettii sagalee isaa san garsiifachuu danda'a jetta. Nama tokko yeedaloo isaa wajjin deemtu tokko dhabuurraa kaka'e yeedaloo silaa sagalee isaa san madaaltu dhabuurraa kaka'e dandeettiin isaa san mul'achuu dhabuu dandeessi. Wallisaa jabaa jechuudha. Wallisuma jabaadha. Garuu yeedaloo isaa wajjin deemtu yeedaloo reenjii sagalee isaa sanii wajjin deemtu dhabuurraa kaka'e mul'achuu dhabuu danda'a. Dandeettiin isaa san akka gaariitti dubbatamuuf dhabuu dandeessi. Namtichi tokko immoo waan isaa wajjin deemu wallisaa haasaweetuma sirbuu jira. Haasaweetuma dhaggeeffata. Waan isaa wajjin deemu argate namichi. Weellawwan hedduu gaa midhaagsaa dhufteeti kan kilippii qabus albame kaawwalaas toora maayyii kana sirnooyyeedhaa daawwannee hedduu nutti tolee achumarraan immoo nu jalaabatte. Awwaala gaa wooma sirnooyyee kana ammoo sirnooyyeen kun baay'ee bareeda aadaa sirriitti bakka itti mul'istanii kilippii san irratti mee akkatti dalagame irraa naa kaa'e. Asumarratti waan tokko osoo hin dinqisiifanne hin dabru Faatee Anniyyaa jechuudha. Sirba kana walaloo fi yeedaloo isiis dalage. Sirba sirnooyyee kana jechuudha. Namni aadaadhaan wal fakkaata. Anis ogummaa isiidhaa san hedduun dinqisiifadhaaf Faatee wallistuu jabduudha. Wallistuu dubartii ammaan tana jirtu keessa dhugumatti dubartiin barreessitu yeedaloo hojjettu ta walaloo hojjettu ta sirbitu Faateen hedduu jechuun nama duraanis hojii turre irraa duraanis hojii turre wajjuma turreeti haga ammaan tanaa dhufne namaan dinqisiifadhu keessaa sirba kana sirba bareedaa isii dalagee fidee akkaan wajjin dalagu na gaafatte sirba kana wajjin dalagu seenne
hojii tokko waggaa hojjettu wareegama guddaa kafalchiifama. Isinis hojii kana akka aadaa piyuur goonu irratti walii galle aadaa sirii san Aadaa aslii jechuudha. aadaa aslii gabbuunee barbaaddachuu qabna. Buqqee fa'a amma buqqeen hin jirtu. Osuma haasawinu ani kilippa san jechuudha dhugaa rabbi dubbachuudhaa fi waanumaan hawwaa ture san daleetan. Gamanumaanuu jechuudha. Galatoom. Faaxii anniyyaadha. Hedduun dinqisiifadha. Hedduu galatoomii alla maganta'iin jechuun ni barbaada. Bakkuma jirtutti galanni keenya si haa ga'uun ja'anii. Maaliif yeroo hedduu akkanatti hin dalagamu. Naannuma haluu kanatti daddalaganiiti gadhiisa waan ta'eef wala buqqee waa hedduurraa waa hedduu turraa irratti waa hedduu turraa irratti amma sirboonni tokko tokko diippili gabbuutee hawaasa keessa gabbuutee daleedus ni jira. Kammoo tokko tokko dirqama osoo hawaasa keessa gadi hin buunes aaduma san ta'e osoo uummata keessa gadi hin buune daleedus ni jira. Kuni karaa tokkoon sirba kana waan aadaa hawaasa sun qabu uummata agarsiisudha. Karaa biraatiin ammoo aadaa yeedalaa, aadaa sirbaa, aadaa gartee walaloodhaa, aadaa sagalee akkaataatti uummanni sun sagaleessu san uummata agarsiisudha. Lachuutu waliin dhabu, lachuutu aadaadha. Garuu immoo hoggaa aadaa san aadaa sirii san hoggaa dalee dadhabbii guddaa qaba. Dadhabbii guddaa qaba. Aadaa kana hoggaa dalee nutillee wareegama guddaa qaballe. Dhugumatti faaxeenis waan kana akkasitti aadaa sirii saniin akka dalagamuu qabu irratti walii galleeti hojii kana seenne isinis akka dubartii tokkotti miti akka dhiiraatti hojjette asirratti dadhabdeeti. Nutis akkasuma hojii dadhabne ijoolleen hojii dadhabanis hedduu jiranii. Qooda nama tokkoof lamaatii miti faayizawee. Hangoo hojiin tokko miidhagu humniti nama hedduudha akka keessa jirtu ni beekama. Qooda nama hedduuti keessa jira. Hojii kana hoggaa hojjennu anilleen hojii kanarratti kan inni jalqaba waraabbii asirraa kaanee hoggaa lookeeshina barbaaduudhaaf Harargee bu'uu qabnaan dirqama ta'e maaliifi manneen citaa ni jira bakka hundanuma jira. Manneen citaa Yoomeessa sirrii san argachuudha. manneen citaadhaa Harargeen akkaataan Harargeen itti jaallatu, akkaataan Booranni itti jaallatu, akkaataan Shawaan itti jaallatu, akkaataan Arsii keessatti itti jaaramu hundi garaagarummaa qaba. So sirbi kun aadaa Harargee waan ta'eef jecha manneen citaa sanuu achi dhaqnee maaf hin daleene fuula namootaatis achisan argachuu dandeenya. Meeshaalee garaagaraatis achirraa argachuu dandeenya. Kajoon gara Harargeedhaa imallee. Achirratti illee wantoonni hedduun nu qunnamanii jiran tokko lamaan irra deddeebi'uu hin danda'amu. Waraabbii jalqaba waraabne deebinee osoo hin xumurin deebine. Wantoota nu mudatan gufuulee nu mudatanii jechuudha. Jidduutti ol deebine marsaa lammataa waggaa gad deebinu ani na dhukkube. Achirratti kana dhukkube ani. Achumarraa si eegale. Achi marsaa jalqaba waraabnee deebine marsaa lammataa waggaa deebi'uudhaaf deemnu dhukkube. Waggaa marsaa lammataa waraabnu already iji mirgaan agartu turte. Dadhabbii hedduu takkaatu keessa ture kiliippisanii. Asumaanuu namoota gartee kiliippisan irratti mijaa'insa aadaa san akkatti argannu nuuf deeggaraa turaniifis hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Ispoonsara hojii kanaa nama nu ta'eefis hedduu galatoomee jechuun barbaada. Yaadataa Junaayidii kan ispoonsara nu ta'e hedduu galatoomee jechuun barbaada kiliippi kanarratti. Waan kana akkasitti xumurree kiliippiin kun sadarkaa sanitti dhufee as ga'ee jechuudha. Hayyee. Uummata bira ga'e. Waan jabaati. Sirnooyyee haa hojii ajaa'iba nutuu laallee ammallee gizeeniif ilaallu haa jaallannu. Ammaan booda hoo? Ammaan booda anis achi booda Rabbii jee. sirba san Atillee gaama fayyite. sirba san gadhiifnaan anis karaa yaalaatiin kutee sanimaaf hin badesi ammaan tana kun fayyee walitti deebine. Galata rabbiiti. Riikavar godhutti hin jira fayyaan kiyyaas amma haala gaariirra hin jira. Asirratti immoo waa takka jira amma akkanumatti hoggaa wanni jettu ijaan laaltee waan fayyaa kiyyaa kun xiqqishoo murteessuun ni ulfaata. Garuu akkumaan jiru irratti ta'e artii ammallee hojjechumatti hin jiraan. Jechuun fuula kiyya gara fayyaa tiyyaas fayyaan tiyya naaf deebi'uu jirti waan ta'eef jecha fuula kiyya gara artiin naanneeffachuu jalqabeetii hin jira. Hojii garaagaraattis hojjechuutti hin jira. Waa hedduurraa hin jira jechuudha. Asumaan ammoo waa'ee fayyaa kanarratti namoota hedduun galateeffachuu barbaadu jira. Ka jalqabaa
gareen artiistootas ni jiranii. Namoota asirratti hirmaannaa godhan tokko tokko maqaa yaamee fixuu dadhabus akka hangafaatitti fayyaa xiyyatanaa fi tarkaanfii guddoo fudhatee akkaan yaalaafillee deemu kana godhe jalqaba isinis kana duras dubbadheetiin ture yaada Junaayid ammallee isinis akka naa galateeffatanii barbaada maqaa Maayaa Shawiitiin. Galatoomii. Akkasumas uummanni gartee na jaalattan kana hordofaa turtan ka gartee dhibeen xiyya sun isin rifachiiftee isin naasiftee Rabbi nuu fayyisechaa turtanis kunoo har'aan tana fayyee deebi'ee maqaa keessanii fi maqaa miidiyaa Shawiitiinis yaadataa naa galateeffachaa jechuu barbaada isinis isiniin galatoomfadha. Dabalataanis namoota gaafaan asirraa duuba wal'aansa kanaaf asirraa ka'ee deemu namoota hedduutu turan. Ilmaan kiyya facaaseetiin deeme. Namoota ilmaan kiyya kana naa quba qabaachaa turantu jira. Ijoollee obboleeyyan kiyya ka biyya alaa turan akka Kadir Qallootii fi hiriyoota isaa guutamaadhaa fi faamilii isaanii akkuma jirutti Roomiyaa Daawudii fi maatii isiidha. Hedduun galatoomfachuu barbaada. Tokkoof lama jee maqaa dha'ee fixuu hin danda'u. Already obboleeyyan kiyya ka biyya alaa jirtanis akkuma jirtanitti hedduu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Har'a kun haala kanaaniin fuula keessan dura jira. Isinis wanni fayyaa kiyya caalaa isin gammachiisu ni jira jee yaadu. Warreen ammoo as keessatti tokko tokko maqaa yaamee fixuu waan hin dandeenyeef jecha dhiifama naa godhan of kolchaan jaa. Biyya keessaas akkasumatti namoonni na cinaa dhaabbattanii ganamaa galgala maatiitti ija deddeebi'anii naa hordofaa turanis hedduu jiranii. Hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Asirratti Saaraa adde Saaraa Adam hedduun galatoomfachuu barbaada. Gartee walumaa galatti tokko lamaa miti. Maybe heddumina namaatirraa ka'ee maqaa namaa kaasuu hin danda'u. Hunda isaaniitu warra du'aayisiif godhaa tures, warra leecaloodhaan si cinaa dhaabbates, warra siyaalees, warra maatii hankee immoo hordofee cinaa dhaabbachaa tures. Walumaa galatti hunda isaaniitu ilmaan Oromoo hunda galatoomaadha. Galatoomaa naa jiraadhaan jechuu barbaada. Kana boodas ammoo haalli fayyaa kiyyaa ammaan tana kanarra jira. Already kana booda ji'a sadii booda deemee wanni riizaaltii kiyya ka xumuraa fixadhee tiriitimantii kiyya xumuradhee fayyaa guutuudhaan humna guutuudhaan artitti deebi'uudhaaf qophii kiyya ammarraa jalqabee ittiin jira jechuu barbaadeeti. Hedduu galatoomaan jechuu barbaada. Galatoomi shaakisoo keenyaa ammallee wallee kee albamaan yoo dhufte hedduudha gammannaa. Rabbiin ammallee si haa qajeelchuu fayyiin siin jaa. Hayya haa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show turtii taasisaa turreen hedduu takka akka irraa bohaartan abdii guddaadhaan qaba. Annageeti jee isin dhaammachuu kiyyaan dura shaakkisoon wallee takka irra nuuf kaayaati. Irra nuuf kaayi xiqqasho. Waynannooyee naannooyee shaniinaadaa jariida saakayyee sirbiinaarraa baasii meeshaa gooyee. Waisirnoye, asirnoye. Waruji warinta galgala. Gomarsi nafarsi menatti tola. Kanas ija. Kanas la anaja. Angga sagalee Faati Aniyyaa bareedu san. Dhiisee hin balleessu jeetumaan si jalaa callisee. Kana booda immoo hojiilee haaroo hojiilee babbareedduu ta'isin tana dura narraa eegaa turtan. Hojiileen kana dura hojjedhe hojii madaaltu qabadde kan isiniif dhiyaadhu ammallee abdiin qaba. Maqaa keessanillee ammallee galatoomaa ammallee du'aa naaf godhaadha. Abdiin isinirraa qabaa. Obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo hundinuu baadiyyaatti kaabaa kibbatti alaa fi keessatti illee jechuudha. Waan gaarii kan qabaddee dhufullee isinis abdiin akkana eeydan asumaan Maayaa Shoowiin sagantaa sanii ammoo akka waliin nu deebisu. Yoo Rabbii jee Rabbii si haamil keessoon siin jaa. Hamma maayii sagantaa keenyatti turtanii waan nu hordoftaniif alla magantaan isiniin ja'a.